alatti hafuu waaqayyoo namaa oolchu. Egaa yeroo ammaa kana ijoolleen keenya baay'een gola madaamii keessatti dhumaa jirti. Isheen asirratti argitan kun zeegaa Itoophiyaa miti. Garuu zeegaa biyya biraati. Egaa inni kun kan argaa jirtanii akkanumatti biyyatti galchaa jiru. Uffannumaayyuu hin jijjiirranne yuunifoormiidhaan suuraa kaatee maxxansanii jiru. Isheen tun maaliif duute? Akkamitti duute gola madaamii keessatti? Ijoolleen keenya baay'een waan goonu hin beeknu. Viidiyoo kana irra deddeebi'ee tanan hojjechaa jira. Ammas irra deebi'een hojjedha. Meeshota isinitti agarsiisu kana sirriitti ilaala. Inni harkatti argaa jirtan kun ammaayyuu fooliin isaa garmalee nama buta. Filaashii jedhama. Filaashiin kun adagaa guddaa qaba. Adagaan inni qabu xiqqaa miti. Isa kana inni kilooroksii jedhama. Kilooroksiin innis gahee mataasaa qaba. Innis haayilii cimaa qaba. Diitoolii jedhama. Akkuma isinitti agarsiisaa jiru. Egaa meeshota hedduutu gola madaamii keessatti argama. Meeshota gola madaamii keessatti argaman kanneen keessaa kamtu nama miidha? Kamtu nama miine jennee adda baasnee beekuu fi sirriitti nu barbaachisa. Diitoolii fi filaashiin walitti naquun miidhaa maal qaba? Filaashii fi kilooroksiis walitti naquun miidhaa maal qaba? Sadeen isaa kanas walitti naqnee gaafa fayyadamne miidhaa akkamii qaba? Isheen tun akkamitti duute? Akkamitti waan kanaan du'uu dandeeche? Inni kun rakkoo maal irraan gahe yoo jettanii maal goote obboleettiin keenya kun diitoolii, kilooroksii, filaashii bakka tokkotti naqxe. Inni kun hundi isaatu keemikaala. Keemikaalli kun dhugaan isinitti daqiiqaa 10 hin tursiifne gizee ajjeesu. Daqiiqaa 10 hin tursiifne gizee ajjeesu jechuudha. Ijoolleen haaraa dhuftan keessattuu, ijoolleen reefu biyyarraa dhuftan keessattuu viidiyoo itti naqnee akka saamunaa sanitti dhiqoo osoo hin taane funyaan keenya sirriitti aga afaaniin ba'utti shaffanannee harka keenya gwaantii kaawwannee bakka zaage qofatti naqnee dhiisnee biraa deemna. Daqiiqaa meeqa? Daqiiqaa 5 hanga 10. Yeroo dhiisnee deemnu maskootiin banaa ta'uu qaba, balballi banaa ta'uu qaba. Kana naqxee cuftee biraa deemta yoo ta'e, kanatti naqxee balbalas maskootis cuftee achi dhaabbatta yoo ta'e achumatti fingilsi godha. Kana sirriitti beeki. Ijoollee baay'een beekan sababa kanaatiif kan lubbuun isaanii darbe. Ijoollee hedduudha jechuudha. Wanti kun badaadha, walumaa galatti badaadha. Inni diitoolii fi filaashii walitti naqanii fayyadaman. Kilooroksii fi filaashii walitti naqanii fayyadaman. Diitoolii fi kanneen lamaan yoo walitti naqxee shintibeetii dhiqxe rakkoon qabu. Garuu kanaaf filaashiin koongumallee walitti fayyadamuu qabdu. Yeroo kamuu taanan filaashii fayyadamuu qabdu. Filaashiin iddoo zaage qofatti naqama. Iddoo zaage qofatti naqama malee iddoo hundatti hin naqamu. Filaashii kana gaafan jalqaba biyyaa ba'u, gaafan tokko caqee gola ormaa seenu ani mataan koo odoo dafaniin arguu baatanii shintibeetii isaanii keessatti kufeen jira jechuudha. Hundi keenya muudannoo kana hin qabnu jedhu narra ga'ee jira. Ani hin beeku dhiqinaan jedhanii natti kennan. Ol fuudhee sanatti gadi naqe. Inni yeroo kana dhugaan isinitti ani immoo xiqqoo sitti gadi naqe ittumaan gadi naqe akka ibiddaatti ol aaree ol boba'e jechuudha. Akka carraa madaamiin akkana darbuuf deemaa jirti. Fiiddee dhufte shintibeetii keessaa na baasanii bishaan natti naqanii jechuudha. Siniif galee ergasii wanti kun badaadha jedhanii natti himan. Baradhee biyyaan baane gizee dhufnu hin baranne jechuudha akka ammaa kanatti. Innaa rakkoon sun akka waan badaa ta'e adda baafadhee ergan beekee filaashii kana na jalaa dhossuu jammaran. Fuundura kiyya hin godhan. Bakka akka yeroo iddoo zaage ofii ishiitti naqxi jechuudha madaamiin. Kana bichaa miti ijoolleen teenya baay'een dhukkuba garaagaraa godhachaa jirra keessa keenyatti. Maaliif isinitti fakkaate? Wanta hunduu keemikaalli mataadhanii qaama keenya keessa seena. Anamma dheengaddaa gizee hojjettan, gizee kilooroksiidhaan hojjettan harka keechan gwaantii kaawwadhaa jedheen ture. Gwaantii kaawwattan malee hojii tokkollee hin hojjetinaa jedheen ture. Garuu harka keenya ciccituu qofa eegganna.
Keessa keenya hoo keessa keenya miidhamuu eeggannee jirra. Qaama keessa keenya urgaan keemikaala garaagaraa gara qaama keenya keessatti yoo gadi seenu agamnu miidha. Funyaan keenya anamma dhugaan isinitti ani funyaan baay'ee dadhabeen jira. Funyaan kiyya akka waan raammoon na keessa jiruutitti na gubee na nyaata jechuudha. Yeroo baay'ee rigachaan deema. Homaan an dhiisu jechuudha. Homtuu fi keessa hin jiru. Sababa maaliitiif? Sababa keemikaala kanniinitiin. Dhukkuba biraa natti fiduuf jechuudha. Isiniif galee maaliif yeroo hundumaa wanti tokko tokko qaama keenya funyaan keenya yoo seenee jedhe bashitaa biraatu nutti uumama. Gubbaan illee madaa'ee mul'ata. Keessi garuu hin mul'atu. Keessi odoo nu beekin nu miidhamaa jira. Ijoollee baay'een dhukkuba baay'ee godhachaa jiru. Baay'ee mana yaalatitti kufaa jiru jechuudha. Soorii. Kanammoo keessa qofa gubbaa qofa eeggachuu osoo hin taane keessa keenyas eeggachuu qabna. Gola ormaa keessatti waan nu miidhu sirriitti ammame zayitiin mataan isaa kophaatti yeroo ittiin hojjennu miidhaan qabu. Gaazinis kophaa isaatti miidhaan qabu. Garuu gaazii fi zayitiin gaafa walitti nam'ee miidhaa wayii hin uumu. Jarri kunniin lamaanii hojiin isaanii hojii garaagaraati. Gaazini hojii boba'aati. Zayitiin immoo hojii nyaataati. Garuu zayitii fi gaaziin kun iddoo tokkotti nam'ee osoo ittiin hojjetamee miidhaa maal akka fidu ni beektu. Akkasumas diitoolii fi filaashii yoo walitti naqne diitoolii fi kiloorsii fi filaashii yoo walitti naqne miidhaa guddaa fida. Keessattuu filaashii eeggadhaa. Obboloota koo filaashii eeggadhaa. Har'a kunoo ishiin tun erga biyyarraa baate baatii 5 hin guunne asitti lubbuun ishii darbee jira jechuudha. Sababa meeshaa keemikaala mana madaamti. Keemikaalonni mana madaamii keessatti hin argamne hin jiru. Ani xiqqishuma tana isinitti agarsiisa. Kiyya jaarkaanii guddaadhaan fidu. Kana qannasadhee iddoo hojjedhutti kan fidadhe malee jaarkaanii abbaa harree isa jaarkaanii abbaa leetirii 24 isaan guutamee jira. Dhugaa viidiyoo isiniif waraaba jechuudha. Guutanii fidu jechuudha. Gizee dhumaate isaan fidu jechuudha. Inna keemikaala baay'eetu jira. Keemikaalli hin jirre hin jiru. Keemikaalli kunniin qaama keenya keessa yoo seene ni miidhamna. Rakkoon nurra ga'a. Miidhaan nurra ga'a. Fayyaa keenya haa eeggannu. Isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa. Egaa kan duute Waaqayyoon lubbuu ishee haa maaru. Obboloota keenya of eeggachuun nu fayyada malee nu miidhu waan ta'eef wanta tokko irraa of haa eeggannu isiniin jedhaa. Turtiin wajjin gootaniif gala.